Dhuutti raawwatee jechuun ibsa. Duuba irratti ammoo hangafootni mootummaa keessaa fi qorannoon Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa taasise ajjechaan isaanii humnoota mootummaa ta'eef amma isaan yaadachuu fi qophiin taasifamuuf ture sababa rakkoo nageenyaa guyyaa biraatti dabarfamuu himan qopheessitoonni koree qopheessa yaadannoo keessa tokko ta'e obbo Jiloo Boruu ajjecha kanaaf haqni hin argamne jechuun Zalaalem Taadessaatti hima. Nuti gaa'anaa keenya kana amma nageenya jira jechuun hin danda'amu walumaa galatti amma har'a bultii moo ooltedha akkanuma keessa jirra. Baadiyyaa isaa keessa namni akka fedhee socho'ee galuun hin danda'amu. Nuu amma bakka san dhaltee hin beektanis uffata aadaa akka dheengadda uffannee baanee jaarsi ijoolleen dubartiin hundi itti wal geenyee achitti ayyaana sanii gaafa sanillee waan ta'e haa ta'u jenneetuma konfiidensiidhaan itti deemneetuma waan nu gargaaree xumurre. Amma immoo akka sanitti baatee bakka san dhaabbattee waan aadaa kana fa'aa uffattee achitti ba'uun hin danda'amu. Baay'ee rakkoon nageenya baay'ee cimaadha baay'ee cimaa. Kanaaf uummata kana baaftee bakka tokkotti sagantaa akkasitti hirmaachisuun xiqqoo namatti ulfaata beektaa. Nama 4-5 taatee bareechuu aadaa sun uffattee dhaabbachuu hin dandeessu. Haalli nu mijatee jennaan tiishartii fa'aa qopheessuu barbaada. Inni tokko tiishartiidha yaadannoo meeshaalitti jechuudha akka kanuma yeroo darbee jechuudha. Kan biraa immoo waan yaadannoo ta'u waan achitti mul'atu wayii bakka tokkotti waan tokkichuma wayii waan isaanuma bakka tokkotti tokkummaa isaanii san ibsu wayii adeemsarra jirra malee qopheessinee guyyaa akkanaaf baanan jennu. Kanaaf xiqqoo birduu wayiitti jira guyyaa sanitti godhuun xiqqoo ni ulfaata jedhaniituma jaarsota fa'aa haasofnee guyyaa san xiqqoo miliqsuu wayya jedhaniiti guyyaa muraasa wayii duubatti bunna illee akkasitti mari'annee. Warra kan mootummaarraa sodaa qabdu. Warra mootummaati warri mootummaa akkasii arginaan sinqiisanii siyaasa guddaadha akka nutti fudhatu akka waan waa qopheessitii waa isaan irratti waa hojjechaa jirtu itti fudhatu. Guyyaa sana sirna gadaa michillee irra turani miti maal qopheessaa turan meenuu yaadachiisi. Waaquma kadhaadhaaf jechuudha. Korma wayii qalanii hedduma isaanii keessatti hedduma warra gadaa jechuudha. Achitti sirnuma gadaa isa wajjin wal qabatu wanni isaan hojjetan malee wanni biraan jiru. Hayyee tole abbaa gadaan bakka isaanii bu'aniiran jiru amma. Aadaa keenyatti gadaan ka ilmaati gadaa ilmarratti seerri tumama ilmatu muudama. Marcuma san ilmatu qabatee irra taa'a wanti hundumtuu seerichi ilmarra taa'a beektaa akka seeratti. Ilmumatu waan guutuu aangoo guutuu isaa harkaa qaba. Waan daa'ima ta'eetiin eebbisuu hin danda'u socho'ee warra gadaa sanii liidi godhee yookaan hoogganee gar tokko bakka mashinnaa wayillee geessuu hin danda'u waan ta'eef abbaan immoo akka irratti tissu seera isaa san fudhateeti irratti tissa. Kanaaf egaa amma ilmiin jira mucaan hin jira. Kanaafuu egaa amma seerri guutuu isarra jira. Erga abbaan deeme immoo inni ammas mucaan daa'ima socho'uu hin danda'u waan ta'eef namni obboleessa kadiiroo jechuun abbaa mucaa kichaa kana amma bakka isaa bu'eeti warra gadaa san isatti bobbaasa bakka bu'ee. Mucaan xiqqaadha amma hagamta? Mucaan waggaa 4ffaadha moo meeqa keessa jira? Waa'ee haqa isaanii waa'ee ajjechaa isaaniif namni itti gaafatamee jira mootummaan qaama mariisisee jira uummata keessa waa'ee kana maaltu jira akka bulchiinsaatti wal quba qabdu? Haga ammaa waan itti gaafatamummaa isaanii waan numtuu callisaniitu uummata sossobaniitu wajaan malee wanti abbaan yakkaa kanatti hidhamee waan akkasitti godhamee kanaaf akkasitti umaramee wanti jedhamee handi isaanii wanni bahin jiru haga ammatti waaquma eegaa jira uummanni illee wanni tokko immoo wanni sossobanii asiin gidduudhaan birrii wayii faa namatti kennanii iyyansuma namni iyyisaniin akka warri gadaan asiin jiru amma yeroo ammaa yuuniskootti galmaa'ee jira. Warri mirga dhala namaallee oofee waan kana baay'ee guddatee wanti kun baay'ee faca'eeti mootummaa rakkisee jennaan uummatuma ofirraa tasgabbeessuudha jecha birrii faa namatti kennanii gumaan kafalame maal malee seera naga ammatti wanti xumurame hin jiru wanti gumaa sanillee kafalan seeraan kafalan hin jiru. Gumaa jedhanii mootummaan namoota kaffaleeruuf jira? Gumaan nuti balleessee dhugaadhaa jedhaniituma otoo uummanni itti waliin galiin callisaniituma waan godhan gaafa isaanti namatti kennanii jechuudha.